jara namaan kana baay'een jaaladha. Yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi. Akkuma jedhe ta'a ani bara dhugaan dubbadhe Rabbi konkolaataa siif haa kennu. Guyyaa guyyaadhaan liiftii nuu kennu. Kunis gaaffii ulfaataadha. Akkaataa cimina isaaniitiin ijoollee kee keessaa sadarkaadhaan kaa'iyyeedha. Hiriyaan kee inni jalqabaa maqaan isaa eenyu jedhama? Kana jechuun wadaajii kee jechuudha. Naa obsi. Obseetii. Anis sana gurguru bisin jajjaati jiran. Ati ganna nu banne mutu no banne minatu. Anu kiya kota. Obse. Himbuinka. Himbuinka. Kuyaan tuni dabarti. Naa obse. Obse ko. Naa obse. Ani jalano kanneen dadhabeera. Anisi barumsa koo xumuree sis iddoo gaariidhaan akkan ga'u waadaa haadha keenya imaanaa haadha keenya galmaan hangaa jedheetiin carraaqaa jira. Amman barumsa koo fixadhutti naa obseeti. Egaa ani jalqabu ati jalqabe. Ati jalqabe. Deebinee dhufneerra. Achumaan hin hafne maaliif boqonnaa fudhannee jechuudha. Boqonnaa keenya nafa keenyas oo'ifnee jechuudha. Oggaa oo'ifnu immoo mee kana ibsigaa haala akkamiiti? Haa ibsinu qaba. Odeessi keenya addaatiin dhufnee kan isa silaarra adda kan ta'edha. Inni kun tapha biraati badhaasa ni qaba. Badhaasni isaa carraan tokko qarshii 100. Qarshii 100. Ajaa'iba. Akkan ani immoo abdiin qaba. Inni lammataa kunis tapha biraati kunis carraansa inni tokkoffaa. Kuni hamaa wayiiti natti fakkaata diimaa ta'ee. Kuni keelloodha. Diimaan kuni waan jabaadha natti fakkaata. Yeen kanaafu kan kanammoo carraan tokko qarshii 300 qaba. Waaw. Eenyutu moo alaata? 300 aanaka. Aanaka. Eenyutu namoota. Egaa amma gaa waan addaatiin dhufne mire. Egaa amma ati jalqabe. Ani jalqabu moo ati jalqabe taane? Jalqabe mee? Mee afachuu tola nan jalqaba. Egaa kuni qarshii 100 nama badhaasisa bee. Tole. Waan ajaa'ibaati kanan deebiftu. Biyya alaa jiraata. Weellisaadha. Baaleetti dhalatee. Qubee qubaansi bitaa fudheessi lixaa jedhe. Eenyunni kana sirriitti naa himu. Kana caalaa dubbachuu hin danda'u. Hayilu kitaaba? In arganne. Maaleettee sirbicha? Yeruma tokkicha. Natti har'a deebii natti. Akkas taanaan daftee deebifta hin ta'u. Naangallee kana. Baaleetti dhalatee artistii beekamaadha. Biyya alaa jiraata yeroo tokko biyya kana dhufee deebi'ee jechuun baruma waggaa lamaan kana keessatti dhufeetti biyya kana dhufee deebi'ee biyya alaa jiraata baay'ee artistii baay'ee beekamaadha. Qubeessi bitaa fudheensi lixaa tolee jedhe. Arraafadhaan sirbicha. Egaa. Hirphaa miti. Qarshii hin arganne daqiiqaa. Hin beekne naa darbu. Naa darbu. Nyaatamteerta. Naa darbuun hin jiru kanarratti. Kanarratti nyaatamteerta. Naa darbu kan jedhu nyaatameera jechaadha. Hin jiru kanarratti. Kanaafuu hin deebisne. Deebisuufani. Umar Suleemaan. Yaa Rabbi. Argadheega. Situ na jalaa balleessi. Maaliifan balleessi? Weellisaadha. Amma lubbuun hin jiru. Eenyume? Kan lubbuun hin jirre hedduu waan ta'aniif hedduudha. Lubbuun hin jiru hobaa Itoophiyaa sajjoggaa 4 dura kan du'e. Baay'ee. Nan deebisa. Akkaataa nan itti si ibse kan si nan deebisa. Haayiluu Disaasaati. Akkaataa nan itti ibse inni sirriitti naan ibsine sila. Sirriitti sanuu sirbeen ibse. Amma weellisaa cimaadha kan boqote qofa odoon siin jedheen deebistu turte garuu qaama isaa wannan sitti meef deebiste. Sanuma kaa. Egaa akkas. Haa ta'u. Argadheera dhibba nyaadheera. Eeyyeen
Egaa sirriitti harka naa rukutaame yeroo tokko. Wanni birriitu naan taatu ana yaadu. Ayi. Akka kootitti naa ibsa dara. Egaa kana waan deebistu natti fakkaatu nama baay'ee dheeraa hojiin isaa hojii gaazexeessummaatiin beekama. Qallaa diimaa kitaaba hedduu barreesseera. Namni kun gaazexeessaa baay'ee beekamaadha. Afaan Oromoo yeroo jalqabu egaa biyya kanatti Itoophiyaa kanarratti afaan Oromoo naa jalqabu nama dursee jalqabeedha. Gaazexeessaa beekamaadha. Isa kana naa deebisi. Amma hojjeta? Amma soorama bahee jira. Nama baay'ee dheeraa, nama diimaa. Yeroo mataan isaallee arriidha. Kitaaba hedduu barreesseera. Diraamaa hedduu barreesseera. Baay'ee nama baay'ee beekamaadha. Kitaaba maqaan jalaa badii banna. Na yaadachiisme. Hin ta'u kana caalaa ibsuun hin danda'amu. Sa'aatiin hin jira. Sirrittan ibsee kana naa deebise. Lakki kitaaba sin eeruu kitaaba bakka barreessaa hedduudha. Diraamaa hin barreessaa waa hedduudha. Maqaan jalaa badii isa dhugaa. Hin ta'u maqaan badee hin ta'u yoo hin dandeenye nyaatamteerta. Naa darbu tun. Hin darbu kunis. Lakki hin ta'u maqaan jalaa badeen hin deebiin miti. Kanaafuu hin deebisu. Lakki hin deebisu. Baay'ee sirriitti gaazexeessaa beekamaadha. Soorama bahee. Diraamaa hedduus barreesseera. Kitaaba hedduus barreesseera. Eenyu hordofa? Maqaan jalaa badee. Hin ta'u guutuu himigaa eenyu isa ta'ee eenyu abalu ta'e ani hin beeku. Eenyu hordofa abbaan isaa hordofaadha garuu. Lakki. Hin ta'u deebisnaan deebiste. Deebisuu baannaan dhimma keeti maqaa si yalaa bannaan namni kun si yalaa bannaan baay'ee. Isaayyaas hordofa? Waa. Daqiiqa nyaatamteerta. Maqaa qabachuu rakkoo qaba kanaaf. Sirriitti. Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa nama baay'ee jaalannu nama baay'ee kabajnu baay'ee aartii Oromoo. Maqaan jalaa bannaan nama bareeda wayisiin jechuu. Nama dheeraa nama beekamaa obbo Isaayyaas baay'ee nama cimaadha. Isaayyaas argatteerta. Gaafii kee dhumaa. Nyaatamte ani amma abbaa dhibbaati. Egaa sana booda immoo egaa kanatti ceena. Isa guddaatti jechuudha. Okay. Kunis weellisaadha. Lubbuun hin jiru. Nama seenaa hojjeteedha. Mee natti beeka. Muuziqaa isaa keessaa mee tokko naa sirbi. Muuziqaa isaa sittin himu. Sitti himnaan sirriitti hin deebistaa garuu seenaa hojjeteera. Seenaa hojjetee seenumaan lubbuun isaa darbeera. Waaw. Weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Duubatti deemi. Wasanuu Didoo. Sadaffaa dhabnaan hin dhabu. Carraa hedduudha amma kee baay'ee turte. Kanaafuu ani raafadhe malee akka keetii yaalle bara. Eebbisaa Addunyaati. Edaan jiru. Argadhe abbaa dhibba lama. Egaa abbaa dhibba lama abbaa dhibba sadiitti dabarraa kun badhaasa qarshii dhibba sadiiti. Egaa kana xumurreerra kanatti ceenagaa qarshii guddataatuma deeme duwwaarra kaanee egaa namni tokko yeroo daldalus yeroo hojjetus waa namni hundumtuu qixxeen argatu dhugaan sinii hima immoo kanarratti atillee na deeggaruu qabda. Namni baay'een akkuma hojjetetti wal qixxan argatu. Yoo tokko argatu tokko dhaba waan ta'eef eeyyeen kanaafuu ani abbaa dhibba lamaati ishiin kasaarteerti. Kanaafuu carraa ishee yaaltu garuu abdiin kutatinaa tarii argachuu dandeessi waan ta'eef abdii odoon kutatin amma immoo diima kana garuu sodaadheeraan amma duratti anatu jalqabe ammasumatu jalqaba. Maa ta'u kaame. Har'a guyyaan kun har'a guyyaa kan kooti dhugaa. Okay. Abaaboo warqinaa.
Ababach Ajama, Immabeet Tolesa. Sadan keessa eenyutu siif tokkoffaadha? Dirqama. Dirqama naafin dirqama. Kuni na biraa darbu jechuun hin danda'amu? Hin danda'amu. Maaliif ani jarri sadeenuu anaaf tokko kaakkaman godhare? Tokko filachuun kee dirqama. Meerra naa deebii? Ababach Ajama, Ababa Warqinaa, Immabeet Tolesa keessa. Achisirraa garagaru laata? Ana akkanan sodaanniif. Adaraaga. Tokkoffaa qofa. Tokkoffaa itti lammaffaatti deemuu hin dandeessu. Tokkoffaa qofa deebisi. Tokkoffaan jedhee baram. Tokkoffaa deebisi. Tokkoffaa deebisuufan. Tokkoffaa si kuffise. Kufe. Jara lamaan kana baay'een jaaladha. Ifa manaa godha adaraa ani isin hundumaa addaan hin baasu. Ababach kuffise. Fixe. Anan kuffiste ooman si gaafa. Kanaafuu Ababa Warqinaa jechuudha anaaf tokkoffaan. Bagana kuffiste. Carraadha homaa gochuu hin danda'u garuu atis dhiifa manaa godhi. Ani hunda keessanuu wal qixa yaada garuu nama tokko duwwaa filadhuu naan. Gaafitti deebisuun dirqama waan ta'eef. Eeyyee. Amma gaa anis si argadhaafachu. Kiyya sodu akkas taate. Yaa Rabbi. Akkuma hin jedhe ta'a ani bara dhugaan dubbadhe. Taamraat Kabbadaa. Taammanaa Gonfaa. Jimaa Kalataa. Karaa irratti agartee nama lamaan qofa liiftii kennuu dandeesse. Juu makiinaadhaan jechuudha. Makiinallee waan qabdu natti fakkaatu rabbi garuu makiinaa siif haa kennu liiftii koo. Garuu liiftii kennita taanaan adaraa jareen sadeen keessa karaa irratti argiteerta. Kam keessaa dhiiftaa? Kamiif liiftii kennita nama sadeen kana keessa? Taamraat Kabbadaa. Adaraa naaf kenni adaraa waaqa. Taamraat Kabbadaa, Taammanaa Gonfaaf Jimaa Galataa. Jimaa Galataa. Konkolaataa waan hin qabneef maaliin hin gaggeessa? Egaa dirqama hin qabdaa erga rabbi guyyaa tokko argachuun ni jira. Dhabuunis hin jira. Hojii rabbiin beekamu qabdaa konkolaataa qabda jennee fudhanneerra. Egaa uummanni Oromoo artistoota Oromooti makiinaa bita. Artistoota warra gurguddoo anarraa dabalatee jechuudha. Adaraa beekadha. Maaliif Oromoo wal gargaaruu qaba. Wal cinaa dhaabbachuu qaba. Yoo akkasitti wal gargaare doktoroota keenya namoota profeesaroota atileetota keenya warri atileetotallee Ameerikaa innaa deeman fidanii dhufu. Warri artistoota kun baay'ee miidhame kanaafu konkolaataa qabaachuu qabda. Kanaafi qabda akka carraa ta'e kanaafu eenyuuf dursa laattaa jechuudha gaa liiftii keenyuudhaaf kennita. Eenyuun keessaa filadha. Okay. Ani waan biraan jenne liiftiin jedhee malee waan biraan jenne. Anis waan biraan jenne taa'ama. Eeyyeen. Dubbiin garagallee. Namni gaa waan adda addaatti akka hiikne. Ulfaatadha. Jimaa Galataa fi Taamraat Kabbadaa. Maaliidhaaf Taammanaan miilan deemuu baay'ee jaallata. Kanaafuu fayyaasaatiif miilan hin deema hoo konkolaataa moo oofuu danda'u doon inni bu'ee sadan keessanuu galtanii natti tolu. Filannoo waan ta'eef. Amma eenyudha? Taammanaan miilan deemuu baay'ee jaallata. Ani miilan hin deemu akka kiyyaa kan miilan deemu jira. Hin deemu. Hojii carraaqu. Tole eenyudha amma naa himi gaa. Sitti mi bara. Taamraat Kabbadaa fi Jimaa Galataa nan fudhadhaa. Egaa nama lamaa keessaa jechuun nama sadeen keessaa nama tokko keessaa dhiistaa nama lamaa fuutee deemtaa jechuudha. Kanaafuu Taammana keessaa dhiise. Taammana dhiise. Miilan waan deemu jaalladha. Ishoo giiftii koo ani ana se'ee tanan boo'ichatti fudhetan ture. Galataa argadhu. Rabbii konkolaataa siif haa kennu. Guyyaa guyyaadhaan liiftii nuu kennu. Guyyaadhaan. Adeeraagaa carraa keenyan beekamu taarikaa yookiin anatu liiftii sii kenna ta'a. Egaa namni namaaf gaarii yaade waan dhabu waan ta'eef akka afaan keetii argattee taammanas akkatti dabalannu riyaa keenya hin dabalanna taamme adaraa nutti hin mufatin.
ani duubatti deebi'ee tanan ishiin manaan ga'ee deebi'ee si fudhadha. Tole egaa itti fufi amma kan keeti. Gara xumuraarra keenyerra. Kunis gaaffii ulfaataadha. Akkaataa cimina isaaniitiin ijoollee kee keessaa sadarkaadhaan kaa'iyyeedha. Akkaataa cimina. Kuni baay'ee ulfaataadha. Wanni ijoollee abbaan walqixa laala waan ta'eef ijoollee isaa addaan baasu taana ani ijoollee koo addaan baasu. Dhibbi sadii isaa haftu ani ijoolleen kee hundumtuu namni tokko ijoollee isaa addaan foonaan ijoollee guddisuu hin danda'u. Yookiin ijoollee guddisan hin beeku jechuudha. Ijoolleen eenyumtuu haa taatu ijoolleen walqixa talaalamuu qabu. Garuu gaaffiinsa akkaataa cimina isaaniitiin jedha. Cimina isaaniitiin adda fo'uu hin dandeessu. Ciminni hundumtuu cimina mata tokko akkuma cimina qabu dadhabinas qaba waan ta'eef egaa isaanumtuu ofaa gaafatan malee ani ijoollee koo kuni cimaadha kuni dadhabaadha jedhee addaan ifoo. Garuu nan gorsaa egaa tokkoffaa lammaffaa jettee ijoollee kee addaan inni waan ta'eef ani kanarratti ijoollee ijoolleen koo sirriitti beeku kanarratti ijoollee koo walqixan ilaala. Kanaafuu gaaffiin kun hin deebinee jechuudha. Deebi'uu haa dhabu birriin nattaafu qarshiin nattaafu. Waa'ee ijoollee kaasuun dhugumaan ulfaata. Ulfaata. Ijoollee walqixa. Haa dhabamu birricha. Tokkoffaadha hundumtuu anaaf. Kana. Thank you. Tole egaa gara dhumaatitti. Ofirraa fixuuf. Ammasitti bishaan unadhu. Amma nani dubbisutti bishaan unadhu. Bishaan kun kanan deebiftu dhugaa. Kana deebisnaan hiriyaan kee inni jalqabaa maqaan isaa eenyu jedhama? Kana jechuun wadaajii kee jechuudha. Kan dura si dhungatee jechuudha. Egaa keessattuu naannoo ati jiraattu kanatti wadaajiin hin baay'atti jedhee dhageettii nan qabaa. Kanaafuu maqaan isaa eenyu? Akkuma na deebifte egaa. Darbuun deebisu. Kan wanni isuudha kan inni abda. Nan dhaban deebisu. Kanaafuu maqaan kee maqaan isaa achuma haa taa'u garuu ni qabda. Garuu qabaan deebisu. Garuu qabda wadaajii. Hin deebisu qaba. Wayyoo yeroo sana otoon ana ta'e waa wadaajii tana adaraa haa ta'u kaa atis dhabdee walqixa taane jechuudha. Kiyyaku. Maalin? Jechuun ani finfinnee na fudhadhuuti deema. Maali obsee? Maaliif akkas taata? Ani yoonas ta'e isaan na heerumsiisu. Ani immoo barumsa koon barachuu barbaada. Kanaafuu maaloo na fudhadhuuti deema. Ani sitti hafuun barbaadu. Kaayyoon qaba. Baradheetonni bakkee guddaa qabuun barbaada. Ilaa obseetii. Kiyyaku tolee na heerumaadha. Obsee. Ilaa. Amman barumsa yuunivarsiitii fixutti. Naa obsi. Obseetii. Anis. Isaan na gurguruuf isin jechaatii jiran. Ati kan na hubanne eenyutu na hubate minatti maaloo. Maaloo kiyyaku tolee na jiru. Obse. Himboinka. Guyyaan tuni dabarti. Naa obse. Obsee koo. Naa obsi. Ani jalaan okkanneen dadhabeera. Anis barumsa koo xumuree siis iddoo gaariidhaan akkan ga'u waadaa haadha keenya imaanaa haadha keenya galmaan hangaa jedheetiin carraaqaa jira. Amma barumsa koo fixadhutti naa obsi obseetii. Himboyi. Anas garaana nammeessin obse. Yuunivarsiitii gara magaalattiin naan si fudhadhee deema. Yoo rakkoon sis tokko si mudate hoo? Eenyu bira eenyuun qaba? Firan eenyuun qaba obse? Ani eenyutti himan? Obboleessi koo si dhaba. Rakkoo koo si dhala eenyutti himan namee natti. Ani ta'uu waan nan bada. Nan bada booda akka natti hin gaddine kiyya. Maal obse? Obseeti. 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 Himboyin bifti. Himboyin. Guyyaan tuni dabarti. Guyyaan tuni dabarti. Obse.
Kanaafu obsi. La waggaa takkitti tan barumsa yuunivarsiitii koo fixee xumuree sin fudhadha. Kanaaf kunoo waadaan siif gala. Kanaafu kottu kottu kottu. AANAA entertainment waliin jira. AANAA entertainment yeroo dhiyootti amma diraamaawwan dhaabbatoo ta'an miidiyaa akkuma miidiyoota addunyaa maraa kan biyya kana qofatti fi madaalamati. Ol dabarree addunyaa irratti wal biraal waan ta'eef AANAA entertainment daawwadhaa. Booriif taariifis share godhaa, like godhaa. Namaaf share godhaa maal isin ittiin gabbaldanii